nagaa akkam jirtan hordoftootan nagaa tuubii baga gara chaanaalii kana deebitanii nagaadhaan dhuftanii akkasumas ammoo warroonni haarawa dhuftan baga gara chaanaalii kana nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa afaan oromoo afaan ingiliiffatiin kan jedhuun walitti deebinee jechuudha. har'ammoo maalinni haasawwan baratamuu nu fayyaduu danda'an afaan oromoo keessatti haasawwan yookaan gaaffii deebiiwwan nu fayyaduu ta'an nu fayyaduu danda'an baranna jechuudha. kanaafuu na waliin turaayii afaan oromoo yoo barattan waan hedduu fayyadamtanii kanaafuu baradhaa jechuudha. afaan oromoo amma warroonni haarawaa taatan akkuma beekame dura subscribe gootanii chaanaalii achi immoo viidiyoo kana immoo yoo jaalattan like gochuun hin irraanfatamu jechuudha. akkasumas namoota biraatiifis ni fayyadan jettanii yoo yaaddan share godhama jechuudha viidiyoon achi. akkasumas yaada yoo qabaattan ammoo naaf barreessaa jechuudha. amma gara viidiyoo barumsa keenya dabar. dandeettii kompiitaraa qabdaa? dandeettii kompiitaraa qabdaa? dandeettii kompiitaraa qabdaa? do you have computer skill? do you have computer skill? do you have computer skill? dandeettii kompiitaraa qabdaa? do you have ni qabdaa? dandeettii skill dandeettii kompiitaraa qabdaa? do you have computer skill? afaan ingiliiffaa ni dubbattaa? afaan ingiliiffaa ni dubbattaa? do you speak English language? do you speak English language? afaan ingiliiffaa ni dubbattaa? do you speak English language? afaan ingiliiffaa ni dubbattaa? afaan oromoo dubbachuu ni dandeessaa? afaan oromoo dubbachuu ni dandeessaa? can you speak afaan oromoo? can you speak afaan oromoo? can you speak afaan oromoo? afaan oromoo dubbachuu ni dandeessaa? eeyyen xinnoo eeyyen xinnoo yes a little xinnoo yookaan eeyyen xinnoo yes a little. do you want some water? do you want some water? do you want some water? bishaan wayii ni barbaaddaa? bishaan wayii ni barbaaddaa? bishaan wayii ni barbaaddaa? do you want some water? do you want ni barbaaddaa? ni barbaaddaa jechuuf do you want jenna jechuudha. no thanks no thanks. lakki galatoom lakki galatoom lakki galatoom no thanks. which language can you speak? which language can you speak? afaan kam dubbachuu dandeessa? afaan kam dubbachuu dandeessa? which language can you speak? afaan kam dubbachuu dandeessa? ani hojii manaan qaba. ani hojii manaan qaba. I have a homework. I have homework. ani hojii manaan qaba. I have homework.
hojiin kee maali? What is your job? Hojiin kee maali? Hojiin kee maali jettanii afaan ingiliffatiin yeroo baay'ee yoo gaafattan garuu baay'ee baratamaa miti. What is your job kan jedhu kuni what do you do faadha yeroo baay'ee kan gaafatamu. Akkasumas what do you do for living kan jedhu kanneen faadha jechuudha. Garuu akka beekumsaatti akkasiin fayyadu hojiin kee maali jechuus yoo barbaadan what is your job more formal kan ta'e jechuudha. Hojiin kee maali? What is your job? Ani barataadha. If you are student, ani barataadha. If you are a teacher, ani barsiisaadha. Ani jettanii wanta hojjettan yookaan hojii keessan asitti galchuu ni dandeessan jechuudha. I am a student, I am a teacher, I am a jettanii galchuu ni dandeessan. Ani barataadha, ani barsiisaadha, ani qotee bulaadha. Wanta barbaadan galchuu ni dandeessan ani jettanii jechuudha. I am a jettanii galchuu ni dandeessan jechuudha. Ani barataadha, I am a student, ani barsiisaadha, I am a teacher jettanii kan biraatis galchuu ni dandeessan jechuudha. Kan itti aanu ani gara hirriibaa deemuufi. Ani gara hirriibaa deemuufi. I am going to sleep. 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 Ani gara hirriibaa deemuufan. Ani gara hirriibaa deemuufan. Do you like your job? Do you like your job? Hojii kee ni jaallataa? Hojii kee ni jaallataa? Hojii keessan meeqan keessantu jaallata? Namoonni baay'een yeroo baay'ee hojii isaanii ni jibbu. I don't know the reason. Hojiin kee ni jaallataa? Do you like your job? Yes, I like my job. Yes, I like my job. Eeyyee hojii koo nan jaalladha. Ammaaf hojiin kiyya maalinni YouTube hojjechuu fi barataadha waan ta'eef nan jaalladha jechuudha. Isinoo akkami? Yes, I like my job. Eeyyeen hojii koo nan jaalladha. Yes, I like my job. Yeroo boqonnaa keetii maal hojjetta? Yeroo boqonnaa keetii maal hojjetta? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Yeroo boqonnaa keetii maal hojjetta? Yeroo boqonnaa kootti kubbaa miilaan taphadha. Yeroo boqonnaa kootti kubbaa miilaan taphadha. I play football in my free time. I play football in my free time. Yeroo boqonnaa kootti kubbaa miilaan taphadha. Ni beeloftee? Ni beeloftee? Are you hungry? Are you hungry? Ni beeloftee? Eeni nan beela'e. Eeni nan beela'e. Yes, I am hungry. Yes, I am hungry. Eeni nan beela'e. Aannan ni jaallataa? Aannan ni jaallataa? Do you like milk? Do you like milk? Aannan ni jaallataa? Eeyyen aannan nan jaalladha. Eeyyen aannan nan jaalladha. Yes, I like milk.
eeyyee nan jaaladha qofas jechuu ni dandeessan jechuudha asirratti. Eeyyee nan jaaladha. Yes, I like milk. Milk jechuun aannanii akkuma beekamu. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa akka irraa barattan abdiin qabaa akka irraa fayyadamtanii bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Viidiyoo kana yoo jaalattan like gochuun hin irraanfatamu jechuudha. Yaadas waanuma qabdan naaf barreessuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Viidiyoo hamma dhumaatti waan na waliin turtanii laaftaniif bakkuma jirtanii nagaa ta'aa. Baay'een isin jaaladha. Har'a amma gara barumsa keenyaatti dabarra jechuudha. Barumsa keenya nyaachuu to eat. Nyaachuu to eat. Nyaachuu jechuun to eat. Ani nan nyaadha. Ani nan nyaadha. Ani nan nyaadha. I will eat. Amma har'a kan barannu maalini gara fuulduraa kan hojjetamu kan future tense kan jedhamu isa laalla jechuudha. Gara fuulduraa kan hojjetamu kan darbe osoo hin taane fakkeenyaaf ani nyaadhe osoo jedhee akkas osoo hin taane wanta gara fuulduraa ani nan nyaadha. Hin nyaanne jechuudha. Gana nyaachuu fedha jechuudha. Hin nyaanne kanaafuu ani nan nyaadha. I will eat. Ani nan nyaadha. I will eat. Ani daabboo nan nyaadha. Ani daabboo nan nyaadha. I will eat bread. I will eat bread. Ani daabboo nan nyaadha. I will eat bread. Bread jechuun daabboo jechuudha. Eat jechuun nyaachuu jechuudha. Ani handaaqqoo yookaan lukkuu nan nyaadha. I will eat chicken. Ani handaaqqoo nan nyaadha yoo jedhamu handaaqqoo kan hojjetame jechuudha. Bifa ittootiin kan hojjetame jechuuf jechuudha. Ani handaaqqoo nan nyaadha. I will eat chicken. I will eat chicken. Ani handaaqqoo nan nyaadha. Yookaan lukkuu jedhama naannoo tokko tokkotti immoo I will eat chicken. Ani handaaqqoo nan nyaadha. Kan itti aanu daabboo ni nyaattaa? Daabboo ni nyaattaa? Daabboo ni nyaattaa? Do you eat bread? Or asitti will you eat bread? Do you eat bread? Daabboo ni nyaattaa? Daabboo ni nyaattaa? Will you eat bread? Daabboo ni nyaattaa? Ati ni nyaattaa? Ati ni nyaatta. Gaafii miti dhifama. Ati ni nyaatta. You will eat. Ati ni nyaatta. Ati ni nyaatta. Namni tokko amma ani nan nyaadha jedhee yoo gaafate ati ni nyaatta yoo jechuu barbaade you will eat. You will eat. Ati ni nyaatta. We eat. Nuti ni nyaanna. We eat. Nuti jechuudha. Nuti jechuun we. Nuti jechuun we jechuudha. We eat. Nuti ni nyaanna. We will eat jechuus ni dandeenya. Nuti ni nyaanna. Nuti ni nyaanna. Nuti ni nyaanna. We will eat injera. We will eat injera. Buddeena ni nyaanna. We will eat injera. Injera buddeena ni nyaanna. Gaa afaan ingiliiffatiin illee akkanuma jedhama. Yeroo duraatiif waan akkas jedhameef natti fakkaata.
Okay, kan itti aanu he eats. He eats. Inni ni nyaata. He eats. Amma asirratti third person waan ta'eef SC dabalata jechuudha. Warri afaan Oromoo warri afaan Ingiliffaa barachaa jirtaniif jechuudha. Inni ni nyaata. Inni ni nyaata. He eats. Inni ni nyaata. He eats. She eats. Isheen jechuun immoo she eats. Isheen ni nyaatti. Isheen ni nyaatti. Isheen ni nyaatti. Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda? What do you want to eat? What do you want to eat? Maal nyaachuu barbaadda? What do you want to eat? Maal nyaachuu barbaadda? They eat. Isaan ni nyaatu. Isaan ni nyaatu. They eat. Isaan ni nyaatu. Isaan ni nyaatu. They eat bread. Isaan daabboo ni nyaatu. Har'a daabboo hin jaalattamaa natti baay'iste akkamiin hin jenne. They eat bread. Isaan daabboo ni nyaatu. Isaan daabboo ni nyaatu. They eat bread. Isaan daabboo ni nyaatu. I want to eat bread. Mallee fakkiin ani qopheesse kanuma daabboodhaan wal qabate jechuudha. Warroonni daabboo jaalattan yaa isin taatulu. I want to eat bread. Daabboo nyaachuu ni barbaadda. Daabboo nyaachuu asirratti dhiifama. Yoon barreessuura I want to eat bread. Daabboo nyaachuu nan barbaada kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Asirratti dhiifama. I want to eat bread. Daabboo nyaachuu nan barbaada kan jedhudha jechuudha. Gaaffii miti. I want to eat bread yoo jettan daabboo nyaachuu nan barbaada. Daabboo nyaachuu nan barbaada kan jedhudha jechuudha. Kanuma viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuun hin irraanfatinaa, akkasumas subscribe warreen godhin immoo subscribe gochuun hin irraanfatamu jechuudha. Chaanaalii kana irratti barumsa Ingiliffaa afaan Oromootiin akkasumas barnoota afaan Oromoo afaan Ingiliffatiin akkasumas ammoo barnoota afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin ni argattu. Viidiyoowwan hedduullee hojjetamanii jiranii chaanaalii kana keessa seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Nagaa akkam jirtan hordoftoota chaanaalii kana baga deebitanii gara chaanaalii kana dhuftanii har'ammoo barumsa Ingiliffaa afaan Oromootiin isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Warroonni haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatamu jechuudha. Maaliif subscribe gochuun ruulii chaanaalii kanaati jechuudha. Warroonni subscribe hin godhin subscribe godhaa. Kanaafuu waliin turre jechuudha. Maal baranna har'a karaalee namoota ittiin jajjabeessinu baranna jechuudha. Afaan Ingiliffatiin akkam jennee namoota jajjabeessinuu dandeenya. Namoota wanta gaarii wanta baay'ee nu fayyadu nuuf hojjetan akkamiin akka jajjabeessinu ilaalla jechuudha. Yookaan akkamiin akka dinqisiifannu ilaalla. Kanaafuu na waliin turuu keessaa hin irraanfatina. Baay'ee gabaabduudha. Kanaafuu jechoota 4-5 yoo taate jechuudha. Gaaleewwan akkasiti. Kanaafuu isa ni ilaalla jechuudha. Tokkoffaa maal jechuu dandeenya? You are awesome. You are awesome. Nama waan gaarii isiniif hojjete tokko yookaan dinqisiifachuu barbaadan yookaan galateeffachuu barbaadan
You are awesome. You are awesome. Jechuu ni dandeessan jechuudha. Inni itti aanu immoo nama waan gaarii hojjete tokko waan bayeessa kan ta'e tokko hojjeteen great job. Great job. Great job. Great job. Jechuu ni dandeessan jechuudha. Wanta baay'ee gaarii nama wanta bayeessa ta'e tokko hojjete akkana jechuu ni dandeessan jechuudha. Wanta biraa immoo you should be proud of yourself. You should be proud of yourself. Ofiin kooruu qabda. Amma namni tokko wanta gaarii wayii hojjete ittiin boonuu qabda yoo jette barbaaddan maal jettan jechuudha. You should be proud of yourself. Ofiin boonuu qabda. Wanta gaarii hojjettee jirta. Wanti ati hojjette kun wanta baay'ee gaarii waan ta'eef ofiin boonuu qabda. You should be proud of yourself. jettan jechuudha. You look gorgeous. You look gorgeous. Kanammoo namoota fakkeenyaaf amma bareedanii isinitti dhufan baay'ee isinirraa bareedee yookaan baay'ee bareedee jechuus kana fakkeenyaaf keessattuu dubartootaan jechuu ni dandeessan jechuudha. You look gorgeous. Sirriitti bareeddeerta. Sirriitti sirraa bareedeera jechuudha. Namoota dinqisiifachuudhaaf jechuudha. Bareedummaa sirriitti bareeddeerta jechuuf keessattuu warra dubartootaatiin akkana jechuu ni dandeessan jechuudha. Warra shamarraniitiin akkana jechuu ni dandeessani. Kan itti aanu immoo yookaan maal jechuu ni dandeessani? You look amazing. You look amazing. Kanallee sirraa bareede jechuuf itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. You look amazing. Akkasumas I appreciate you. Wanta amma nama tokko nan dinqisiifadha. Wanta naa hojjetteef isin dinqisiifadha. Wanta gaarii yoo isiniif hojjetee jira ta'e yookaan dinqisiifachuu barbaadan yoo itti gammaddan wanta inni isiniif dalagetti I appreciate you jechuus ni dandeessan jechuudha. Wantoota kanaan nama galateeffachuus ta'uu danda'a, dinqisiifachuu ni dandeessan jechuudha. Karaalee kanaanii baay'ee akka isin fayyadan abdiin qaba. Baay'ee dheeraa miti, viidiyoon gabaabduudha. Kanaafuu kanuma jechuudha.